kitaaba isinii qophaa'ee jiru maal fakkaata yoo jettanii jalqaba kitaabni kuni standaardii idil addunyaa ISBN guuttatee kitaaba ISBN nambarii isaa kenname jechuudha. This is a great success. Akka nama kitaabaa fi barruu wajjin oolu tokkotti jechuudha. Lammaffaan immoo wanni isa adda godhu amma shaamiin ni beeytanii akkaan jeesanitti kitaabnis waanuma beeynu nu hima jettanii yaadina. Waan isin jalaa dhokate qofa isinii hima waan isin takka hin beeyne. Wanni kun immoo kitaaba kana hundi keessan mana keessan akka galfattanu isin dirqama isinii ta'a jechuudha. Maaliif boodaan isinii ibsa waan tokko tokko. Kabiraa immoo wanni haalli inni itti barraa'e asoosamni isaa historical analysis isaa gosa lama qabatee jira. Tokko thematic analysis, lammaffaan chronological analysis jennaan. Yaadaan wal faana deemu yookaan lammaffaa immoo yeroodhaan wal faana oofu jechuudha. Thematic and chronological analysis waan jedhamu qaba. Warri hubatan na hubatanii sirriitti maaltu keessa jira qabiyyeen isaa maal fakkaata yoo jettan tokkoffaan shi'amiin ijoollummaan maal fakkaatanii ijoollummaa isaanii miti achi keessa kagartan ijoollummaa naannoo isaan keessa dhalatanii sanitti ijoolleen maan keessa ooltii isaan immoo maaltu adda godhe achi keessa gartan. Lammaffaan immoo akka diin islaamitti hawaasni zamana san jiru maal fakkaata keessattuu ganda isaan itti dhalatan ganda san yaadu biftanii ganda leencoo san hawaasni maal fakkaata kitaabni sirriitti isinii ibsa jechuudha. Hawaasa ilaaluun namni kun akkamitti warra fakkaata namni kun akkamitti adda ta'aa waan jiru sirriitti addaan hubattan jechuudha. Wanni sadaffaa shoorri isaan taphatanii akka darasaan hundi wal fakkaataa miti. Darasaa keessa maaltu isaan adda godha maaliif darasoota hiriyoota isaanii fakkaatanii waan jiru sirriitti isinii ibsa kitaabichi. Wanni biraa immoo sheekonni maalirratti wal mormaa turanii mormii hedduu zamana san ture. Mormuma nuti beeknu isinitti hin fakkaatin mormii adda addaa jira. Tagarii ta nafsiyyaan mormisiiftuu jira, tagarii ta ilmii mormisiiftuu jira, tagarii ta manhajni mormisiiftuu jira. Mormiin sun maal fakkaatti kitaabni sirriitti lafa kaa'ee jira. Afraffaan immoo dhawataan isteeppiin shayinii kun deeman barnoota isaanii keessas ta'u da'awaa isaanii keessa dhawataan wanni isaanitti deemanii maal fakkaata? Machiin siyaasaa keenya hoo maal fakkaata? Hawaasni keenya booda yaada tokkoon isinii kaasa. Machiitu jira gisee siyaasaan dhufu. Machiin beektanii namni gaafa dhuge waan ta'u san political hangover isaanii maal akka fakkaatu san keessa immoo shayinii akkamitti qaxxaamuranii sirriitti kitaabni garsiisa. Kitaaba san keessa maaltu si hawwate yoo naan jettanii yaada tokkoon kaasa. Nama hunda wanni hundi akka wal fakkaataatti hawwata. Ammaar kana yoo Ustaaz Ammaar yoo fidee as dhaabe garii keenya seeqachuu isaatti hawwata. Garii keenya dhaabbii isaatti hawwata. Garii haasaa isaatti hawwata. Akkuma san kitaabicha keessa wantoonni attentionii kiyya baay'ee fuudhanii yookaan immoo yaada kiyya fuudhanii tokko gahee haadhaa nama Aisha Umar Barartii jedhamu tokkotti achi keessa jira. Nama ajaa'ibaatu. Tajiraatis khayrii hojjetan tadu'uus khayrii dhaammatu tokko achi keessa galtan. Haawwan Aisha Umar Barartii sana seenaa isii dubbisaa kitaaba bitadhaati. Ijoolleen immoo ammas namoota lamaatu kan baay'ee natti tolee jira achi keessa. Namni tokko as keessa jiraachuu mala jiraachuu dhabuu mala hin beeku kitaaba keessa Amiinaa Ussoo jedhamtu takkaa jira. Kabiraa immoo Haji Abdullatiif jedhamu takkaa jira. Namni lamaan kun sheeka dhaabanii hawaasummaa isaa mana isaa ijaaruu keessatti shoora guddaa taphatan. Mana isaan ijaaran san keessa eenyuun bahee kunooni gartanii abbaan kitaaba barreesse kanas achi keessaa bahe. Eenyu faadha jarri kun seenaan isaanii maali? Deemaa gara kitaabaatti jechuudha. Wanni sadaffaan immoo ka baay'ee na hawwate dubartiin keenya hundi chaappaa duyda isaanii irratti chaappaa sheeyamiin biroo qaba. Chaappaan sun maal ni beeytanii? Jilbaa. Yudniina alayhinna min jalaabiibihinna dhaalika adnaa yu'rafna walaa yudayn. As qofaa miti dirreedhaa qofaa miti Itoophiyaa guutuu jilbaabni kun chaappaa eenyuti? Chaappaa sheeyamiin birooti. Chaappaan jalqabaa yoo dhaamte
غري منظمة وجه شيخ محمد شيخ سيد أحمد مصطفى فوجه تهاني جلباب الشند ريدا ورا كرا في النيت غافا إرغانيسان شابا جل كبار دام شابا شامي نبرو باتني ده مجرتاني هواني كو بليوان بيجا كتابني كنا سرّي وني برامو من القلب إلى القلب ده هذا كبار إيجي تفسير جل كبار شامي نبرو غافا يقالن نما تفسير سنور تفاتو نمني لمن سن وني سنا جاي وافان بيجا أفان أروم بيجا نمت بهاني نمت كسر مالبي ما خرج من القلب يدخل إلى القلب بغير استئذان وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان التنمير أكو مسانتا يجوبين أجرا ببلتا دين وني برامو مكان بكويت باين حوت بكيس مسجد اسمتي مدرسة اسمتي بكبر اسمتي دكانة كذا دكان عبد الله بن ميرا عبد الله عمي I'm sorry دكانة كذا माल तो अच्छी कैसे था है एक तो अच्छी कैसे वल्गा है कहा मनाइसा मनत बीजे हल्कम पा शेखा वो अच्छी कैसे मर्यादा कुले बात जरा नुवादा देमा किताब कैसा लाला था शेखो तो कुत्ता दुकान वो मिशे चूल मद्रसा चालती कशेखा नुवाज वन्नी बिरामो रेडा वन्नी अद्दा गोदो अबू तालिबो तक करती रेडा आनी अबू तालिबी सींचा का अफानी जहेज जरा ओसो अफानी निंजन ने का अबू तालिब तहेज namni Abu Talib taisan keessa tokko amma angoo olaanaatiin biyyatti hoogganuu jira eenyu seetanime Shi'aamiin biroo daawaa isaatiif Abu Talib ka taisan eenyu fa seetan sadarkaa biyyattiitti angoo olaanaa irra nama jiru tokko eenyudha ani isiniin himu maaliifin hima yoo hin beekne deema kitaabacha dubbisaa jechuudha kana baasee immoo osoo wantoonni sirraan jiraatan jedhe baay'ee iko mata da daun barbade kitabicha ite nama jaba ojiyo wallantanu fi nama lafa ojiyo wallantanu rahman kaduftu nama lafa garu namni namuta te kun nama jaba wanta e dawu fi barbade garu wani ti daun da asosam nisa barrun isa jajjisa wahid of kesa kaba baye namati tol sila oso idame yada junga yani santaka Shi'aamiin biroo kun mana keessa maal fakkaatanii osoo garre kitaabichi akka hawaasaatti hanga tokko kitaabichis nu garsiise miidiyaanis nu garsiise sheeyni keenya kun mana keessa maal fakkaatanii osoo garre takka lammaffaan immoo waanuma isaan gaabban osoo garre sila yaada kanaan qabaa ture haalli jiru naan mijooyne sila dargaggoonni fuuldura dhufan daa'iin fuuldura dhufu ulamoon fuuldura dhufan osoo kana hojjetanii waan jaallu osoo garre kitaabni sun kitaaba ajaa'ibaati yaaduma kana lamaan qofaan achi kaayadhe fuulduraaf yoo maaltu hojjetamuu qaba waan kitaaba kanaan wal qabate tokkoffaa kitaabni sun waan nurra hambise qaba fuuldura kitaaba biraa akka nuti barbaannu kan godhu san maali folklore mammaaksota asoosama jechoota Shi'aamiin biroon bakka adda addaatti haasa'aa turan san bakka tokko soqindeessan riisarchii guddaa ta'a. Fuuldura kitaaba asoosamaa fi jechootumaa fi folkloorii san irratti hojjetame kitaabuma Shi'aamiin biroo tokko eeguu deemnaa hubanaa qabaadhaa ta'a. Warri folkloorii irra riisarchii hojjetanus yaada kanaan kootta. Lammaffaan afaan biraattis nu hiikaa jechuun seenaan kun direedawaa qofa haa ta'u malee direedawaa qofatti hin hafne bakka adda addaa ga'ee jira. Seenaa kana namni hedduu dubbisuu barbaadee jira. Kana gaafatee jira afaan Amaariffaan nu hiikaadhe. Kanaaf hiikamu wanni biraa my final remarks jecha dhumaa an wanni jechuu barbaada. Waan sadirratti tokko kitaabichi waanuma hundaanuu standaardii guddaa kitaaba eeggate kitaaba kana hin dubbisuun hin bituu miti bituu sanaan isin hin gaafatu garuu hundi keessan dubbisuu qabda. Yoo dubbisuuf maal gootanii namarraa ergifattanii dhuftanii jirtanii bittanii galtan ta'a. Maaliif jabina isaa kan argeetu akaadamii isaa akka nama ture nama kitaabota adda addaa gulaalaa turetti kitaaba jabina isaa sirriitti waanan. Afaan inni fayyadame immoo keessattuu warra direedhaa afaan argee kanaaf bishaanuma. Sirriitti afaanumaas hawaasni fayyadamu afaan akaadaamiitti jijjiire kunuu kontribiishinii tokko.
gahee inni bahate tokko jechuudha. Gisee hedduu kitaaba yoo dubbifnu afaan nuti dandeenyu keessan beeknu dikshineerii biraafaa fidannaami. Sanis nu salphisee jira kuni akka namaaf sirriitti galuu waan kitaaba qophaa'edha. Kan biraa immoo the author barreessaa keessa jiilii keenyaana maazinna alaa khayr waa akkaan jedhu kan nagahu. Abbaan She'aami hin qaraasisa. Ibaadaarra jira. Ilmi isaanii qara'ee qaraasise hawaasa ijaare garuu kitaaba nuun barrise. Ilmi isaan dhalan immoo Ammar kitaaba nuu barreesse irra dabalataatuma deemaa jirra jechuudha. Khayrumarra jirra jechuudha. Akkuma kanaan booda Direedawaan kun amma dura Hararitti waan tokko dubbadhee beeku. Baha biyyattii keessa namni jiru akkuma aduu ta'uu qaba. Aduun gaafa gara bahaatii baatu ifas humnas energiis waa hundas jabaa qabattee ol baati. Bakka biraaf keessa. Yoo gara dhihaatiin asaa baatu yoo inni maal eeggachaa jirra jechuudha. Qiyaama dhuma malee guddachuu eeggachuutti hin jirru jechuudha. Kanaaf gama bahaatiin takka eegalte amma booda hawaasni amma dur ture. Hawaasa qara'aa jedhu ture. የሚያነብ ትውልድ ከዚህ በኋላ ድሬዳዋ ላይ የሚያነብ ትውልድ አንፈልግም። የሚጽፍ ታሪክ የሚሰራ ትውልድ ነው። የሚጽፍ ትውልድ ከሆነ ያነባል፣ የሚጽፍ ትውልድ ከሆነ ይሰራል፣ የሚጽፍ ትውልድ ከሆነ ይተነትናል። ከናፍ ጀነሬሽንን ሀራም ሀራ ዲክሌር ጎዳሜ ጅራይቹ ከአንባቢ ትውልድ ወደ ጸሐፊ ትውልድ ኡመተ ዱብሱራ ጀነሬሽንን ዱብሱራ ጋራ ጀነሬሽኒ በሬሱት ጫጅራ አስመቲን ዳባ يوم بلسنا وكلشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.